سني في كابو بكم من سني كتني سني القدة إيه أنت لون جبدودا ربي فرمو كبدة إنسان فدو جنين كخدة رفة يفترون يدوني بيتو أكو منجري ربي كوس نانغنة أورمون إس نانغنة نسالفتشينه جتشي سني في كابو لبچو سنغنداو لغا والله يا ميرا كي توچو جواب ينك دنجرا باي لك مچي طريقه مجا غلطوما جنن خابده عندي مجيفتي دي مال مالي تعالى ومن يورمو كسيتي وتول بونجرو وتون فيادا نكسيتي جرو اكسيتي بكنا دكسيتي ترغمه متى اقول لك به انجه تو كوسيني في كابو يولين غمچو ايسدانو غلطوما ورمو يوم Sirna gada madda walqixxu gaaddisa odaankee mallattoo eenyummaa Oromiyaati suuree kosooreetti otoo nuti jirru hinaaftu boo. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenyaa oduu ammee argaa qabna. Oduu injifannoo Kaayirootti tapha cimaa haalaan eegamaa ture sa'a muraasa dura injifannoo gooticha ilma sabaa kantiibaa magaalaa Kaayiroo obbo Mubaarik Musammaatiin xumurame. Tapha kana irratti raajii addaa kan hojjete hawaasni Oromoo Itoophiyaatti warra soddaa keenyaatiif faranjii walitti qabee garafuun ilma sabaa kana injifannoo gonfachiiseera. Obbo Mubaarik Musammaa erga intaloo warra soddaa kana garafanii manatti deebisanii booda haala imimmaan qabachuu hin dandeenyeen hawaasicha galateeffataa osoo jiranuu inumaayyuu kun Mubaarikitti ni xiqqaata jechuun kennaawwan garaagaraa kan akka alaabaa Oromoo akkasumas gaabii abbaa gadaa itti uwwisuun ammas irra deddeebiin gammachuu irratti gammachuu gonfachiisaniiru. Taphuma kanaaf jecha hojjettoota istiidiyoo waliin gara sanatti kan imale kaameeraan odeessaa oduu gurbaa leenca kanarraa leenca oofuuf kaayyoo qabaatullee amman qabu jedhee dakkuu amaatiirra qabe akkuma jedhamu qurxummii lama funyaan obbo Mubaarik Musammaa Yaasin jala oofuun kantiibichaaf jaalala qabu ibseera. Haaluma kanaan kennaalee garaagaraa obbo Mubaarikiif kan guuramaa jiru yoo ta'u intalli warra soddaa erbeesii guduunfattee karaa dhufte irratti deebitee jirti. Oromoon galaanaa eenyutitti nyaaraa leencaan loltee moo uufeetaa kotte duudaa harreeseetaa ilma sabaan boonaa waan dubbannu gochaan goonaa ilmi sabaa yoomuun boo'a ijji diinaa yoomuun boo'a. Garaa diinaa bittim gootee mubee kiyya baga moote jechuun faaruu qarxam kan itti godhan immoo waloo walaleessaa muhee jimmaati. Egaa maarree Mubaarik Musammaa ammallee darbii mooyi ilma sabaa saba keetiif buli jechuun oduu keenya kanarraa golomna. Odicha kan gurratti isin furguggise an odeessaa oduuti hanga oduu biraatiin walitti deebinutti akkuma feetan ta'a. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenyaa oduu. Sadarkaa kanarra akka ga'uuf bira dhaabbate haadha manaa isaarraa kennaan dhufaa jira. Kennaa nuti kennameef kana hin dursinu jennee dhaabachuu jirra. Haadha manaa isaa kennaa qabdii kottu kenni. Kennaa ajaa'ibaatu billaa aleek. Kennaan kun maal akka ta'e banneen laalla. Kanaaf Mubaarak Oromooti kennatee ofiif hin bana. Jaba qabarratti kennaan lama fakkaata. Reedii nu jala goggore. Adeemsuma dhaabadha fuuldura dhaabadha waraabadha. Yaa saadaan uummanni gada gadi. Kaameera. Maal jaabta? Kaameera maal jirti? Baana maal jira? Maaloo abdii koo. Kaameera na jala waan shaganii. Waraabaa jira.
Amaanaa guddaan itti kana fakkaata. Kanaaf kennaan akka malee natti ulfaate. Kennaan tokko baay'ee ulfaataadha akka argaa jirutti. Kennaan kun waancaa fakkaataa irraa maal akka ta'e hundi keenya iyyuu hin barre. Haa ta'uutii bismillah walumaan baay'ee. Kennaa ajaa'ibsiisa. Kennaan kun amaanaadha. Amaanaa guddaa argite waan kana namni salphatti namatti hin kennu. Haati manaasaa kunis hin kennama. Maqaan qabu kuni kan haadha manaasaati. Egaan kennaan kana qofaa miti. Kaayyoo alaabaa tanallee kan daganne immoo asuma. Haadhi mana dhaamsa wayiitiif sii kennite malee lafaaf sii kennine. Kennaan lammaffallee haadhuma manaasaa irraayi maal akka ta'e kan waliin laatuta. Qalnaan. Gurbaan kennaa banuu hin danda'u akkana qofaan nu eegaa. Osoo waan cabutee caccabsee alaabaa Oromiyaa. Haati manaa kennaa lama kan deebii jira. Alaabaa Oromiyaa. Alaabaa biyya tiyyaa. Egaan kennaan haadha manaa.